السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان أورمو بك جرت مرام بغنا غان جراتني سنين يدا كلفتي بريتيف بغنا غان سني بريتي كادون ديتيف بغنا غان سني ديتني سنين يدا وبلوون كيا إلمان كيا أبوتي كيا هاروون كيا مراكز سنو أسرتي ونيان لايف يا ربيف حالة أمان كان دي ماجرو حالي أمان كان دي ماجرو كن إلمان أورمو بكجر مرانو تتوكو نميتشي بالغين نميتشي أدب أبلين نميتشي أفان إسا تربان قبني كان إيهو تنوادوبته نميتشي سن أرآمتي وقوتا إلمان أورمو dhumataa turan harka diina wayyaaneetiin dhumataa turan hiriira bayaa turan yeroo sanis personally ana aashaa goobanaa naqunnamee ture nama ummata oromoo waliin naquudhaaf gosaan gandaan deemaa turedha sanitti milkaa'uu dadhabee wanni inni milkaa'uu dadhabeef ergaa geessuudha ergaa sana namuu jalaa dide yeroo inni oromoo arsii akka ilmaan yayyii jedhee lafa kaayutu ture yeroo inni shawaan waan tokko beektu isaanu shawaadha ashab wannaa jedhee arrabsaa turetu jira kanarratti ammoo ardhaa bakka sanii milkaa'uu dadhabee yennaan deebi'ee amantitti jijjiiree ajandaa amantii godhatee rasuula keenya nagaaf rahman rabbii isaanirra haa jiraatu sallallahu alaihi wasallam arrabsetu mul'ata. namni kun yoo oromoo waa hubatan waraana adda bilisummaa oromoo yookaan dhaaba adda bilisummaa oromoo bakka takkan bu'u jedhee isin himee guyyaa muraasa dura ardhallee deebi'een isin hima ummata kiyya dhaaba kana bakkan bu'u namni dhaabni bakka kaayate yookaan waan kana nu dalagyettee itti kennattee miti. yoo caqastan reediyoo sagalee raayyaan abbaa mancaa ustaaz raayyaan dabarsirratti warreen garii dhaaba jala dhukatanii maqaa dhaabaa uffatanii waa dalagan yookaan waa balleessan jiraachuun isaanii ni mala amma faa warri biyya alaa jirru kana alaabaa oromoo bitachuun bakka maratti gurguramti wayaa oromoo alaabaa qabu uffachuun bakka maratti gurguramti namuu bitatee mana kaayata diinaa firrilleen kun namichi ardha wanni inni gadi bahee kana ajandaa godhee ilmaan oromootti kenneefi ilmaan oromoon dura kana irraa hubattee beektee ifirraa dhorguun danda'uu qabdi. yoon amma argu namni garii gadi bahee balaaleffachuu dhaabaa balaaleffachuu waraana adda bilisummaa oromoo maal nu gootan akkana yoo nu gootan yoo nu ficcisiistan jedha waraanni adda bilisummaa oromoo bilisummaaf walaabummaa oromoodhaaf oromiyaadha malee ilmaan oromoo miidhuudhaaf ka dhaabbatee miti kana jala sarartanii himuun barbaachisa beekuun barbaachisaadha. deebi'ii nuti ammoo ilmaan islaamaa kan dhaaba keenyaan hooggamnu akka islaamummaa keenya namni tokkaanu dura dhaabates hin jiru namni dhaaba keessa taa'ee 1991 haga 1996 ani gaaran ture gaafa sanuu namni takkaa waa'ee amantii keenyaa tuqe yookaan miidhe hin jiru ardha san caalaa ka teknooloojiin dabre ka isin argitan ijoolleen shamarraan dargaggeessi quraana qabatanii qara'aa hadiisa himaa namni amantii eenyuyyuu itti bu'u hin jiru wanni waliin dhabne oromummaadha malee amantii namuu namaaf kabajaa qaba waraanni adda bilisummaa oromoo kan amantii tokko tuquu miti yookaan amantii tokko ol kaasuu miti kana beeytanii hubachuun barbaachisaadha ijoolleen shamarraanii dhiirri ka ardhaas gadi baatanii nuti waraana keessan akkana godhaa nuti aabaa'oo akkas godha jettan please wanni afaanii nama bayee deebi'uun ni jajjabaatti afaanirraa waan bayu walii eeguun barbaachisaadha nuti wal keessatti illee wal goone walii qusachuun barbaachisaadha social media irratti baanee haasa'uun waan miidhaa nuu fidus qabaa bu'aa nuu fidus qabaa beekuun namarra jira especially haalli amma deemaa jiru kun yoo babal'ate ilmaan oromoo kan biyyaan baa keessa jiru Sinigala kan oromummaa lagaa baasan
kan biyyaan baa keessa jiru miidhamarra geessa. Especially warri Europe fi Europa jiru wama takkalee wanni ta'anii hin jiru seerattu jira. Gara seeratti yoo badanda'amee namichi gara ilmaan Oromootiin wal gurmeessinee seeraan haa gaafatannu malee haalli amma deemaa jiru diinni keenya itti faayidahee dhaabbatee yoo barbaadan kan akka Mustafaa Jaarraa kaleessa Abiyyiin akka nabiyyi jedhee himaa turettu arra gadi bahee nabiyyi keenya tuqan jedhee booyaa jira. Intala Fatiyaa moo maal jedhan gadi bayanii booyaa jiran. Gaafa ulumaa in dhumataa turte yookaan ajjeefamaa turte sun hin dubbatamne laali. Chaansiin amma isaan argatan gadi bayanii rasuula arrabsan. Namni rasuula arrabse baalageedha. Rasuulli arraban qabu jaalatamaa lubbuuti dura haa baatuti. Siigalee lubbuun tiyyaaf ta'e ilmaan kiyyaa haadhumattu malee amantii kiyya nama tuqu hin barbaadu. Garuu namni amantii tuqu kun nama tokko malee Oromoo waliigalaatii miti. Oromoo waaqeffataa waliigalaatii miti. Oromoo kiristaanaa waliigalaatii miti. Namoonni waa balleessu hattuun kijibduun kan ergame siniigalaa kana fudhattanii ilmaan Oromoo akka wal afaan hin dhufne. Kaleessas kabajaa walii qabna, ardhas kabajaa walii qabna, kaleessas jaalala walii qabna, ardhas jaalala san walii qabna. Nuti ilmaan tokko diiniin kenna taphaa miti, rasuulli kenna taphaa miti. Nagaaf rahman rabbi isaan irraa haa jiraatu. Kan arra gadi bahee arrabse sun isatu arrabfamaadha, isatu jibbamaadha. Sinigalee gochaa nama tokkoof yookaan murna tokkoof akka hawaasni keenya ka biyya ambaa keessa jiru waliin miine yookaan hin miidhamne please. Irra deddeebi'ee akka kanaaf jettanillee dhaaba keessan hin balaaleffanne. Oromoon jaalattee jibbitee ka gabroomteen afaan qawweeti, ka bilisoomtuun afaan qawweeti. Namoonni garii kana ajandaa godhatanii gadi bayanii ebelu akkas jedhan, ebelu akkas godhe, ebelu akkas ta'e kana anatu abaa'oo godhe, kana abaa'oon wanni inni nama godhe hin jiru yoo nama waa godhe malee. Namni lubbuu isaa irraa qofe takkalleen hin jiru. Ilmaan isin argitan sun gaara galanii Islaamaa kiristaanaa waaqeffatan tokko ta'anii gaara galanii Oromiyaaf Oromoo bilisoomsina jedhan malee dantaa bu'aa isaanii takkaaf ala hin jiran. Wanni isaan ala jiraniif roorroo deemaa jirtu tana didanii dura dhaabachuudha. Hin fudhannu hin gabroomnu jedhan malee namni isaanii mindaa kennu hin jiru. Beelayanii dheebotanii Sinigalaa beelayanii dheebotanii qorraan bonaan gannaan kana mara cabanii wanni isaan ala kana jiraniif bilisummaa soquudha malee waan biraatii miti. Warreen garii amma gadi baatanii anattu akkas godhe akkas haa ta'u akkana haa taatuun hin barbaachisu. Please yoo dandeenye wal haa gorfannu, yoo dandeenye waa wali haa himnu. Garuu doomaa fi ka hamtuu barbaadu yoo inni diqqoota ka balbalanuu dhaye duula wali rabbanuu haa dhiisnu. Obboloowwan kiyya kuni barbaachisaadhaa miti yeroo ammaa kana. Yeroo nuti tokkoomnee diina keenya ifirraa qolachuuf deemnu, yeroo nuti tokkoomnee diina keenya dura dhaabbachuu qabnu ardha kana ajandaa godhachuun hin barbaachisu. Namichi kun nu arrabse rasuula keenya arrabse maal godhuu qabnaadha wani wal gaafannu malee dhaaba keenya arrabsinee ummata keenya kaan arrabsuun hin barbaachisu. Wani nuti godhuu qabnu tokkoomneeti magaalaa inni jiru biyya inni jiru keessatti seerattu jira. Seerri namni waa itti gaafatu. Seeratti haa dhiheeffannu malee nuti wal arrabsuun wal afaan dhufuun hin barbaachisu. Waan waa hin beene dhamaayyuu yooma diinuma kiristaanaa kana gaafattee waan irraa sii himuun qabu. Kiristaanummaan kunoo akkami maal eessaa aanfamtee eessa deemtii hin beeku. Doktora ifiin jedha malee wanni inni doktoraa hin jiru. Osoo doktorummaa qabaate aadaa ambatti. Oromoon safuu qaba. Oromoon aadaa qaba. Namni gadi bee nama arrabsu. Ka dhaabbatee Oromoo akka inni nu arrabse isin beeytan deebinee ilmaan Arsii dhugumaan walitti himnaa. Kana amma dubartiidhaanis ta'e dhiiraanis ta'e har'a loltan. Gaafa inni gadi bahee Arsiin yayyiidha jedhee inni daska himaa ture maan dubbatinaa. Gaafas maa irraan dubbatinaa. Osoo afaan isaa hoodaa ta'eeda qabaate kaleessa maal jechaa ture. Dubartii booranaadhaan booranni akkana jedhee arrabsaa ture. Shawaa maal jedhee arrabsaa ture. Kunin akka an hubadhutti akka ilaalcha kiyyatti haga dandeetii kiyyatti
nama tokko bakka hin bu'u. Namuma tokko gosuma isaa sanuu bakka hin bu'u. Ilmaan Wallaggaa meeqaatamtu Islaama jira. Wallagga bakka hin bu'u. Kiristaana Wallaggaa bakka hin bu'u. Waaqeffataa Wallaggaa bakka hin bu'u. Please waan kana haa dhaabnu. Haalli amma itti deemnu kunin haala wal miidhuudha malee waa siksuudhaa miti. Ummanni afaan biraa yoo amma afaan Oromoo bira dabree afaan Amaaraatiif afaan Somaalitti wanni kun deeme Oromoo Kiristaanaa ka waan takka nama hin godhin miskiinnan ilmaan Oromoo rakkoof roorroon biyyaa baaftetu biyyaan batti miidhama. Waan kana qabbaneessine nam warri biyya Ameerikaa jirru waan silaa godhamuu qabu haa goonu. Waan silaa godhamuu qabu kanurraa eeggamu seeratti haa dhiyeeffannu biyyi kun seera qaba. Eenyuun amantii namaa arrabsuu hin danda'u. Sinigalee kana ammoo deebinee ajandaa godhannee wal miidhuun hedduu rakkisaadha. Irraa laalahuun, irraa dhukkubsachuun, dubbachuun barbaachisaadha. Garuu hagana wal fageessinu hin geenne natti fakkaata. Namicha kana yoo barbaadan gadi bahanii yoo namni lubbuudhaan islaamummaatti yaan hin wareegee bakka inni jiru hin beekanii dhaqanii haa ajjeessanii shahiida ta'anii haa ajjeessanii yoo barbaadan nama tokko malee nama lamaa miti. Atlaantaa ka jiru kun ammoo bakka jiru hin beeku. Please Oromoo teenna please Rabbi maayecha Rabbi yecha wani liqimsa wani namaa hin dabarren jiru. Rabbi maayecha Oromummaa rakkoon irra gahaa jirtu argaa jirtan. Ilmaan Walloo ka dhumachaa jiru maaliif dhumachaa jiran? Kamaaltee Abiyyiin fixaa jira. Kamurna Abiyyaarra gadi bahee kana himee kana booyee kana lallabu. Walloo maali isin ta dhumataa jirtuuf? Wallagga maali ka isin dhumachaa jirtuuf? Gujiin maali ka isin dhumachaa jirtuuf? Arsiin maali? Harargeen maali? Wanni nuti dhumannuuf Oromummaadha yeroo ammatti. An islaamummaati yaan hin boona islaamummaati wanni ani irra jaaladhu hin jiru islaamummaati yaan wanni islaamummaan ani dhabe kaan waan biraatiin argadhu hin jiru. Garuu nuti gamtaadhaan Oromoon wanni dhabne amantii qofa osoo hin taane Oromummaan waan dhabnetu jira. Kana walii beeyne walii beekuun barbaachisaadha. Ulumaa'iin teenna ammoo gadi baatanii please ummata keenya kana qabbaneessuun isinirraa haa eeggamu. Ummanni har'a tokkoomee diina isaa dura dhaabachuu qaba malee har'a deebi'ee wal qooduun hin barbaachisu. Mee gaafuma bilisoomnee haala fakaayannu waan silaa amma godhuu qabnu kana amma dubbachuurra amma wal arrabsuurra amma wal miidhuurra amma walirra banuudha gaafa bilisoomneef haa kaayannu. Dhugaa walitti himna. Gaafa ulumaa'iin dhumataa turte gadi baatee ulumaa'iin tun osoo irraa gadoodde har'a kun hin dhufu. Ifa manaa godhaa bishaan afaan buufadhaa ganamaan iyyaa jira. Kanaaf please gadi bayaa. Namni kun Kiristaana bakka hin bu'u, ummanni cheerchii bahee dubbatee jira, Wallagga bakka hin bu'u, gadi baatee ilmaan Wallagga dubbattee jirti. Bakkee takka iban yoo jaartii isaatiif ilmaan isaa har'a gaafatan abbaan keenya bakka hin bu'u jechuu hin malan, hin oolan. Maaliif abbaan baalagee maqaa nama balleessa, haati baalagee maqaa ilmaan balleessiti. Kanaaf warra dadhabaa akkanaa kana fudhattanii wal jalaa butuun hin barbaachisu. Maal goonaa wal gaafannee waan silaa godhuu qabnu godhuudha. Garuu yoo kanuma fuunee kaleessas akkana har'as akkana mitiriska yoon akkana iftaanis akkana yennee nutummaan olola waliin bannu hagamta akka diinni nurraa faayideeffatu. Kunin ajandaa diinni itti kenneedha. Waggaa lamaan sadeen dura gaafa haga Abiyyiin biyya tanan qabatin gadi bahee namoota inni jedhetu jira kottaan wannaan isin barsiisa warra bulchitoota TDF yaarra TDF jettu Geetaachoo Raddaafaadhaan wal isin barsiisee kottaa maala inni as jira jedhee nama waamaa ture. Ani akka nama tokkotti akka Aashaanan beeku akka eenyu akkaan ta'e natti bilbilee ati Booranaa naan jedhe. Hagaan waliin haasa'e lakkee an Booranaa miti yaani Arsiidhaa Oromummaa waliin qabna waan biraa wajjin hin qabnu jedhu. Namni kun nama yoo danda'e ilmaan Oromoo ka dubbatu ka afaan qabu mara dura dhaabbatee kottu kana ta'ii kottu kanan isinii godha jechaa ture. Bakka waan takka dhabetti bakka ilmaan Oromoo waamee tokko tokkoon dubbisee dhabetti kana ajandaa godhatee Oromoo eessaan cabsa. Eessaan walitti naqa. Sinigala eessaan Oromoon laafti jedhee kana gadi baafate. Yes, Rasuula arrabsuun eenyuun ka fudhatu hin jiru. Maaliif hin fudhadhaanin? Lubbuunti haa baatu. Ka lubbuuti Rasuula kee sallallahu alaihi wasallamiif lubbuunti yan baane eenyuuf baati maaliif jirti? Oromoo jedhee dhukkubee amantiin tiyyaa moo waa mara naa caalti.
garuu kamtu amantii kiyya tuqe jedhee laaluun narra jiraata. Ka amantii tiyya tuqe ummata kiristaanaa walii galaatii miti yookaan ummata waaqeffataa walii galaatii miti. Ka shalabbeedha. Wallaalaadha. Dadhabaa doomaa doofaa garaan dura deemuudha. Kan arda deebi'ee Oromoon akka hin tokkoomne, Oromoon akka wal dhabdu, Oromoon akka wal nyaatuuf qopheesseedha. Kunniin diina, ardas diina, boris diina, kaleessas diina, diina nu keessa jiruudha. Kan afaan kenna beeku, kan aadaa kenna beeku, kan amantii kenna beeku, kan eessaan ummanni kun dafee dallanaa, ummanni kun eessaan dafee utaalaa beekuudha. Kanniin yoo nuti qabannee dafnee ifirraa hin dhoorgine nu walitti nu buusa. Lafee arbaa ifiin wal cabsanii jedhan. Kana nuti amma deemnee wal arrabsuu jirra. Feesbuukii kanarratti baanee ilmaan kaleessa lubbuu isaanii qaalii wareegamaa jirtu. Kan ardhas wareegamaa jirtu. Kana yoo nuti ala kana gabbaanee akkana yennuun hagamta akka nama dhiba. Ka hidhaa jirus kenna. Ka gaara jirus kenna. Nurraa addaatii miti ilmaan Oromooti kan Oromoof jecha lubbuu isaa dabarsi. Peeni nama maratti dhagahamuu qaba malee namni tokko qofti akka waan isa qofa dhukkubbiin itti dhagahamtu ajandaa godhuun hin barbaachisu. Dhugaa isinii hima osoo lubbuu walii wal jijjiiranii hin jijjiira. Warreen hidhaa jiru santi yaana hidhaa anattu nyaatee warra nyaatiin mee maanguddoon haa hidhamtu. Warra nyaatiin gabbaasee ana hidhaa na ajjeessaa hin jedhu osoo lubbuun namaa jijjiiramte. Garuu namni namaa hin jijjiiru. Namni dhukkubsine hin jiru. Guyyaa kan mana gallee teena yoo iyyanna taate iyyaa jirra yoo horii taate baasaa jirra nu jalaan hafne wanni silaa dalagamuu qabu. Garuu gara rabbiitiin yoo waan rabbiin fadraa nu buusin wanni nu bu'u takkaleen hin jiru. Nuti ammoo afaan wal dhufuun kun hedduu nama dhukkubsa. Waan hirriba nama dhorgaati, waan jireenya nama dhorgaati, waan sammuu nama hadoochaati. Sinii galee ulumaa iteen gadi baya waan kana irraa dubbadhaa. Meeta teennaa duubaaf haa walii kaayannu. Nama tokkicha kana waan barbaachise eessa jirti ijoolleen Atlaantaa seeratti maan dhiheeffanne guutuudha Atlaantaan Islaamni keessa. Yoo akka Atlaantatti looyera qabachuu dadhaban akka United States donation boonee looyera isiniif hin qabna. Garuu kana ajandaa godhannee amma wal afaan dhufuun nu barbaachisu. Please. Namoonni gari akka waan jibbaa Jooharii qabanii gadi bayanii Joohariyyaas ilma Oromooti. Ilma Oromooti Oromummaa fi jecha dhukkube Oromummaa fi jecha hidhame kaleessa gaafa deemu waan nama abdanne Oromoof rabbii kiyyaaf Oromoo abdadhee jedhe. Oromoo inni abdate san Oromoo Islaamaa qofa abdadhee hin jenne bar rabbii kiyyaaf ilmaan Oromoo abdadhee jedhe. Lubbuun tiyyata Oromoof hin baane wanni isiin naa taatu hin jirtu. Ardhallee yoo amantii isaa dhufa lubbuun isaa amantii isaa caalaa wanni amantii isaa caalaa wanni lubbuu isaa jaalatuutii miti. Hin baati lubbuun isaa. Kanaaf ardha kana ajandaa godhatanii walitti bobba'uun hin barbaachisu. Ardha kana ajandaa godhatanii walitti bobba'uun hin barbaachisu. Namni waa balleessee yes uummanni kiristaanaa bahee dhiifama gaafate. Nuti nu bakkan bu'uu jedhan. Bakka takka nuun bu'u ummata kiristaanaa warri churchii gadi bahee dhiifama gaafatee jira. Ilmaan Wallaggaa tokkos ta'ee gadi bahee dhiifama gaafatee jira. Abtaamuun lammaa jedhaniin gurbaa xiinxallaa yookaan gingilchaa jedhu gadi bahee dubbatee jira. Sinii galee gadi bayaati ummata keenya waan kana haa wal qabnu haa wal dhorkannu. Maaliif ummanni keenya dhumachaa jira kaleessa hayyuu meeqa walitti qabanii fixan. Isiniin dhukkubsuu kunniin ilmaan karrayyuu ka walitti qabanii guban. Yeroo amma harmi muraaf harki muraan deebi'ee har'a nuti kanaan wal dura deemna rabbii jedhaati. Wanni nuti ifirraa eeguu qabnu waa hedduu jira. Wanni nuti ifirraa dhorguu qabnu waa hedduu jira. Sareef kashlabbeen waan isiin dubbatteen wal afaan dhufuun hin barbaachisu. Cherchii kam deemamee gaafattanii isa mataa isaa. Cherchi takka cherchi bakka isin itti jirtuun beeku. Nama amantii beekutu amantii namaa kabaja. Kun amantii bakka amantiin itti uumamtee takkaan ta'en. Osoo aadaa afaan isaa aadaa teeda qabaate gadi bahee dubartiin arrabsu. Waan inni haasa'u argaa jirtan. Ebelu ana beekaa ebeluun ta akkasiitii gosti kun ka akkasiitii dubartiin tun ta namni akkasii san akkamiin nama gootanii lakkaa'uftan. Akkami kana nama gootanii irraa haasoftaniihu. Kana guddisuudhaa bar waan isaa haasa'uun
danda'an dhaanuudha. Yoo hin dandeenye seera dhiheessuudha malee kana asii wal jalaa bunnee kun fuudhee taan fuutee kun fuudhee kan godhee taan jechuun isa guddisuudha. Inni anjiraa huuf beekeef abdatee waan fedhette haasa'a. Kana ajandaa godhachuun nun barbaachisu obboloowwan kiyya. Mee walii haa dhukkubsannu if duuba deebine. Walii haa hadoonnu. Wal arrabsuu dhiifne wal haa kabajnu. Wal abaaruu dhiisne wal haa eebbisnu. Maaliif kun maal mee ilmaan Oromoo ka biyya biraa jiran garaa isin nyaatanii amma ijoolleen Oromoo ka biyya Somaalee jirtu jira ta Kiristaanaa Keeniyaa jirtu jira. Yoo amma kana wal jalaa bunne doofaaf daallee waan takkan hubanne kan wannaa jedhutu jira. Seefiidhaan nama mataarraa muruuf deemutu jira. Kana mee walii haa qosannu lubbuu teena lubbuu ilmaan keenyaa walii haa qosannu. Wanni biyyaanu baasee wanni biyyaan baanu fide wanni hirriba nu dhorge wanni garaanu gube biyya dhabuudha. Abiyyi amantii islaamaatii kamti lila ilmaan islaamaa walloo ka inni fixaa jiru kana. Kiristaanaa kamii hile ka inni fixaa jiru kana walitti waame. Waaqeffataa kamii hile ka inni fixaa jiru kana. Nu kanu fixaa jiru osoo arginu arda akkana wal jalaa bunnee hedduu garaana nyaata. Namni lama sadii arrabse itti dubbatanii arrabaa miti waan barbaachisaa itti qophooyne haa goonu wal dhageenne garuu diinaaf akka hulaa hin banne hulaa teena cufachuun barbaachisaadha. Diinaaf akka hulaa hin banne hulaan keenya cufamuun barbaachisaadha. Yoo diinaa balbala banne rakkootu nu dhufa. Yoo diinaa balbala banne gaagaama hedduun nu dhufa. Warreen rasuula arrabsan naalanni itti haa bu'uuti. Wanni isaan rakkoo inni addunyaa raggeessa argaa jirtan addunyaan tun guutuu sossooti. Kunis bakka addunyaatti sossoosanii miti bakka kophaa isaa qabanii hudhan. Arda Oromoo Kiristaana meeqaatamtu jira? Waaqeffataa meeqaatamtu jira? Biyyaan baatana keessa rakkachaa jiran, hiraaraa jiran. Kanaaf please kana haa wannaa goonuuti. Abeno. Please, Rabbi yech. Salaam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaya? Jirra wallah alhamdulillah galata rabbi akkami. Fayyaa galatiisa. Wallah jirra kam jirtan me? Nagaya wallahi alhamdulillah haala mamma kan raha sawuf garaman seeni hirribetti dhabe haali hammaachaa jira please ilmaan Oromoo bakka jirtanii mee waliin dhagayanii waliin dhaabbachuun barbaachisaadha. Masha Allah kun yaada bareedduudha hedduu nama isallee hedduu nama karaarraa dogongortallee garuu uummanni keenya uummanni Oromoo namni dhugaadhaan dhukkubsatee haati abbaan isaa dhiinni raasa jigaa jiru kun kana hordofuun qabu namichi kun nama birri hin bitamaadha. Bitamee dhufe inni akka nama tokkootti amantaa kamiin keessaa iyyuu hin jiru nama amantaa hin qabne namni kana diqqeessuu qaba. Namni amantaa qabu tokko gabbayee waan akkanaallee naasa'u nama wallaalaadha. Namni wallaalaa faana deemuun ammootu baxaamitti karaa irraa nama dogongorse. Namichi kun nama bitamaadha. Inuma yoo akka xiinxalla keenyaatti ilaallu namichi kun amaara namni nama walitti buusuu deemu kun. Kanarraa osoo wal qusanne hayyoonni keenyallee gabbaanii waan kanarraa deebi'anii waan namni itti jiru kana osoo fuulatti garagallee karaa tokkochi odoo deemne akkasin namatti tolaa yaada bareedarra jirtanii akkanumatti nutti hin dhiisinaa namicha kana jalan fiigina ijjannoo irra fudhadha namni biyya san keessa jirtan dhugaanuu dhukkubsate guyyaa san nyaanneen bulle na ladda kiristaana jira na ladda amantaa isaatu jira fakkeen saamni kii warra wallaggaati waliin dalagaa irra waliin nyaannee dhunna. Hadda guyyaa akkas dubbatu san ammoo waliin dhufnee walirraa nyaachuun nu shakkisiise. Maaliif? Amantaadha ka. Amantaa keenya jechuun lubbuu keenya kana caala jaalanne. Kanarraa fuula gara galfannee kaayyoo keenyatti haa deebinu. Diinni kanarra nu cabsuun qabu yaada gaarii irra jirtanii galatoomaa dhiifama isinitti illee. Galatoomi bakka jirtanii ilmaan Oromoo kun waan nurraa eegamu waan ofirraa eeguu qabnu diina bololaa hattuu nama keenyaan wala afaan fidu kana
please bakka jirtanitti gurmaayaa walirraa dhorgaa akka ummanni keenya kana ajandaa hin godhanne please rabbii jecha wal haa qabnu. Oromoon kiristaana jira, waaqeffata jira, bakka tokko nun bu'u jedhanii irraa dubbatanii jiranii kana jabeenya kennaan yoo ofirraa dhorgine malee kana dhorguu hin dandeenyu. Rabbii jecha wal haa qabnu. Yeroo amma nuti tokkoomnee diina keenya dura dhaabannu kanarratti akka rakkoon kun nu addaan hin qoonne. Kanaaf kun hin gaafa Tigreellee bitamaadha. Afaan isaa adaba hin qabu, kabajaa hin qabu, ummata arrabsaa ka gosaan ummataan waliin naquu dadhabee amma amantii deebi'ee kanaaf galatoomi wayyami ulfaadhu ummaa kiyya. Asirra yaadde qishooyeeti namichaan kun yeroo baay'ee namni isa hordofu yoo jiraate maaliif akkana godhe? Waa irraa dhufe malee lafaa ka'ee hin dhufne. Namni raasatti dhufe namni kun karaa kamiin nama kana cabsuu yaadee karaa kamiin yoo jedhee murteessee dhufe malee lafaan dhufne. Namichi kun bitamaadha. Namni kana beekuu qaba. Jabaadha ummaa kiyyaa jabaadha bakka jirtanitti akka ifirraa walirraa qabnu diina keenya kun namaa miti sareedha nama tokko bakka hin bu'u. Kanaaf jabaadha nama biraattu amma na gaafate nama sanii firee kennaa galatoomi ummaa kiyya. Ayya. Hello. Aisha Abdo. Ayiga Aisha len nargine obboloowwan kiyyaa ilmaan kiyyaa haadhotii kiyyaa abbootii kiyyaa jabaannee nama kana ifirraa qabuu qabna malee waan kana ajandaa godhachuun nun barbaachisu. Kanaaf haa jajjabaannu jabinna malee waan biraa waan hedduu bira dabruun hin jabaata. Kanaaf rakkoon har'a biyya keessa jirtu rakkoo addaan nu qoodduu miti, rakkoo wal afaan nu fidduu miti. Rakkoo keenya kana walii beekne wal beekurra walii beekuu wayyaa. Kanaaf rakkoo biyyaa nu baaste namuu beeka. Haala keessa jirru sin argitanii. Jabaadhaan isiniin jedha hayyee dhihaa dhugaa adda namni itti aanu kana maqaallee osoo hin dubbisin kenneefi dhihaa dhugaa yoo sii baname. Hello. Hayyeega kun dadhabee jira natti fakkaata. Hello. Haa jabaannu ilmaan Oromoo bakka jirru haa ifirraa dhorginu. Wanni akkanaa kunin waan wal afaan nu fidu kana ifirraa eeguu qabna. Diinni gaafa maraa ajandaa haaraa qabatee dhufa. Ajandaa kana dura dhaabachuun barbaachisaadha. Yoo duran dhaabanne ammoo hedduu wal miidhuuf wal abaaruu heddummaata. Wal abaaruu fi wal miidhuu kanarraa wal qusachuun barbaachisaadha. Ilmaan Oromoo namuu gadi bayaa waan kana dura haa dhaabbannu. Yoo dura dhaabanne malee kana jedhee dubbachuun hedduu natti jabaata. Yoo nuti ajandama maraa diinni nu qopheesse maraa kanatti ka fiignu taate hedduu rakkisaadha. Ammarratti waa hedduu deemaa jira. The gas declines. Waa hedduu deemaa jira. Ka kana caalu dhufa. Ka arraba kana caalu fidutu dhufa. Because horiidhaan bitamani. Warra horiin bitame hattuu kaleessas ardhas borus hin jiran. Warra hattuu horiin bitame kaleessas ardhas borus hin jiran kana beeku barbaachisaadha. Lubbuu teennatti himutu barbaachisaadha. Lubbuu teennatti himuun barbaachisaadha. Kana ammoo dhaabuma kamiyyuu bakka hin bu'u. Dhaabuma kamiyyuu bakka hin bu'u. Kutaa tokko bakka hin bu'u. Oromoo bakka hin bu'u. Diini islaamaa qofaatii miti. Diini
islaamaa qofaatii miti diina oromooti. Diina oromoo akka oromoon hin tokkoomne, akka oromoon wal hin qabanne, akka oromoon wal hin dhageenye, akka oromoon wal arrabsitu, akka oromoon wal nyaattu sagantaa hedduu qophaa'aa dhufaa jira. Kana